Akkam jirtu ijoollee? Ganni akkam ture? Yeroo boqonnaa keessan sirriitti itti fayyadamtanii jettanii? Yeroo keessanis akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Hayyee hin daganne. Bacaqii gannaatii booqaa birratti bakka nagaan geessan. Waggaa haaraa kana akkamree barnootaaf qophaa'atiin jirtu? Qophii barnootaa kana keessa fayya buleessummaan barbaachisaadha. Fayya buleessummaan keessaniif immoo nyaanni murteessaadha. Gosa nyaataa 6tu jira ijoollee. Akka saayinsiitiin sanaan dura garuu na beektan jedheeti. Walaa barruu jechuuf ani Dr. Jamal Argoo jedhama. Haakima waliigalaati. Gaazexeessaa OBN qopheessa qophii Hello Doctor. Yaadattanii? Eeyyee akka yaadattan abdiin qaba. Mee nyaataan wal qabateetiin waggaa haaraa yeroo ayyaanaa darbee maatiin keessan yogguu isin bashannansiisan iddoo adda addaatitti nyaata nyaachuu dandeessu. Fedhiin nyaata keessan immoo garmalee dabaluu danda'a. Mi'aa fidi, nyaata kana naa fidi, kana naa fidi jettanii maatii keessan rakkistu. Garuu barbaachisummaa isaa maal akka ta'ee fi miidhaan nyaata fayyummaa hin qabne nyaachuun immoo daa'imman irraan ga'u isinitti hima. Gosti nyaataa 6tu jira. Isaan keessaa kan anniisaa nuuf ta'u qaama keenyaaf anniisaa nuuf kennu. Innis istaarchii jedhama yookaan nyaata anniisaa jedhama. Yookaan qaama keenya kan ijaaru, ijaarsa qaama keenyaatiif kan oolu isa pirootiinii jedhamu. Kaan immoo nyaata keenya ta'eetiin qaama keenya immoo dhagna isaa akkasumas ijaarsa qaama keenyaatii fi kuufama nyaataatitti kan nu gargaaru nyaata zayitaati. Kan biraa albuudota. Albuudonni nyaata qofa tajaajila hin kennan. Akka anniisaas kennuu danda'u. Ilmaayyuu akka qaama ijaarsaatiittis ni kennu. Sana darbee immoo inzaayimoota adda addaa qaamni keenya akka oomishee akka itti yaadnu, akka sochoonu, miirri keenya fayyummaa isaatiin akka hojjetu kan taasisan albuudotatu jiru. Sana malees isaan viitaaminoota jedhamu. Viitaaminoota garagaraatu jira. Ni beektu viitaaminoota nyaata keessatti argaman. Nyaata viitaaminii qabu naaf biti jettanii maatii keessan bichisiifattanii nyaattanii warra beektan ni beektu. Nyaanni viitaaminii murteessoo fi barbaachisaadha. Nyaataan dabalatattis akka dawaatittis tajaajila kenna. Nyaanni 6ffaa immoo bishaan. Bishaan qulqulluun akka nyaatattis ni fayyada. Namni bishaan guyyatti akka umurii isaatitti garaagarummaa hangaan qabaatus barbaachisummaan isaa mamiin qabu. Saayintistoonnis waan kana irratti walii galu. Bishaan dhangala'oo qaama keenyaa utubee qabuudhaaf barbaachisaadha. Gosti nyaataa meeqa jenneerra? 6tu jira. Anniisaa, pirootiinii, nyaata zayitii, viitaaminoota, albuudotaa fi bishaan. Eeyyee yeroo baay'ee al tokko nyaata hunda wal qabdanii nyaachuu hin qabdan. Namni nyaata nyaachuun dura maal gochuu akka qabu beektu? Ni beektu. Sirriitti beektu. Harka isaa dhiqachuu qaba. Qulqullina harka isaa beekuu qaba. Nyaata isaaf qophaa'uu isaan dura harka isaa sirriitti dhiqachuu qaba. Saamunaan dhiqachuu qaba. Akkaataa dhiqannas ni beektu miti. Akkaataa harka dhiqannaa keenya akkaataatu jira. Saamunaadhaan sirriitti dhiqannee nyaataaf qophaa'uu qabna. Gosa nyaataa hunda si'a tokkotti akkaataa ittiin argattan jiraachuu dhiisuus danda'a. Haa ta'u garuu akka dandeettii maatii keessaniitiin nyaatni barbaachisaa ta'us nyaanni gariin argameef qofa kan nyaachuu hin qabne jira. Isaanis nyaata mi'aawaa. Nyaata mi'aawaa baay'isuun hin barbaachisu. Keessattuu nyaata anniisaa ta'an hangi isaa murtaa'e nyaachuun barbaachisaadha. Sababiin furdina garmalee nutti fida. Ilkaan keenya xureessa, ilkaan keenya tortorsa, achiin booda ilkaan sun immoo dhukkubbii fida. Dhukkubbii san qofaa biti qaama ilkaan keenya naannoo
fuula keenya kanaaf dhukkubbii gurraa dhukkubbii sammuutiin nu saaxila ergasii mana barnootaa deemuun ni nafa barnoonni keenyas barnoota irraa baay'ee dadhabuun ni dhufa kanaafuu nyaata mi'aa baay'isnee nyaachuun hin barbaachisu nyaanni gorfaman ni jiru maatiin keessanis isinitti himu maatii rakkisuun qabdan kana fidaa jettanii sirnaan nyaata nyaachuu qabdan yeroo ayyaana kana immoo nyaata gosa adda addaatu qophaa'a farsoon adda addaa qophaa'a daa'imman farsoo dhuguu hin qabdu farsoon daa'immanii fi nama guddaafuu faayidaan hin qabu balaa biraa qaba maatii wal dhabsiisa inumaa araadaa nama saaxila dhukkuboota gargaraatiif nama saaxila kanaafuu dhugaatiin farsoo hin barbaachisu ijoollee beektanii dhuguu hin qabdan kanaafuu nyaata keessan nyaata madaalawaa nyaata qulqullina qabu nyaachuun barbaachisaadha ijoollee eeyyee yeroo ayyaana kana nyaata fooniitu baay'ata nyaata foonii immoo nyaata dheedhii foon daa'imman nyaachuun qabdu nyaanni foonii dheedhiin daa'immaniif hin gorfamne kan biraa nyaata foonii kan bilchaate akkasumas zayitiin kan ittiin baay'anne nyaachuu qaban mar'umaan daa'immanii salphatti miidhamuu danda'a nyaanni bulee hoo jedhee nyaata summaa'ee ta'a summii jechuun dawaa summii itti naquu miti ijoollee beektanii gosa jarmoota gargaraatiin yoo faalame jechuudha baakteeriyaa vaayirasii akkasumas fangasii raammoon gargaraa jiru ijoollee beektanii akkamiin faalamaa kan jedhuuf tokko yeroo tolfamu ni faalama yeroo harka wal fuunee nyaata san tuttuqnee ni faalama akkasumas nyaata meeshaa itti qopheessine sun qulqullina hoo dhabe ni faalama bishaan ittiin qopheessine sunis yoo faalame faalamuu danda'a yeroo kana nyaanni sun summaa'ee jira jedhama garaan dhukkubbii garaa fiduu danda'a dafqa ho'a akkanaa kanneen fiduu danda'a yeroo mallattoo akkanaa maatii keessanitti himuu qabdan maatiinis hatattamaan gara wal'aansaa isin geessuu qaba ogeessi yaalaafis qophaa'ees ni eegatu. hayyee ijoollee gosa nyaataa hedduu isinitti meera isaan keessaa mee akka fakkeenyatti fudhannee ilaalla nyaata anniisaa warra jedhaman fakkeenyaaf yeroo baay'ee isin karameellaa baay'istu miti karameellaan nyaata anniisaa nuuf kennan keessaa tokko haa ta'u garuu karameellaan faayidaa isaa irra inumaa miidhaa isaatti caala ilkaan keenya xureessuu akkasumas nyaata mi'aa kun immoo fedhii nyaataa keenya xiqqeessuu danda'a kanaafuu guyyaa ayyaana kana nyaata karameellaadhaan baay'isuun qabdan kan biraa buskuutii adda addaa buskuutonni adda addaa kun yeroo darbee al tokko nyaachuun homaa miti garuu baay'isanii nyaachuun nyaata anniisaa nu kennan keessaa ta'eetiin balaan yookaan miidhaan isaan fidan jira kana jechuun garuu faayidaa hin qaban jechuu miti hin nyaatina gonkumaa isin hin jenne xiqqeessaa jenne yeroo baay'ee nyaachuu hin qabdan qulqullina ilkaan keessanii eeguu qabdan yoo isa nyaattan qulqullina isaa eeggachuu qabdan nyaata anniisaa keessaa isaan kunniin kanneen akka juusii manatti tolfame osoo ta'e baay'ee barbaadama haa ta'u garuu ala baatanii maatiin affeeramtanii yogguu nyaattan juusii keessaa juusii qulqullinni isaa eeggame fireeshii ta'e osoo dhuddanii gaarii ta'a juusiin nyaata anniisaa nuuf kennan keessaa isa tokko viitaaminoota gargaraas qaba ijoollee viitaaminotas qaba albuudotas qaba fakkeenyaaf juusii keessa viitaaminiin B kompleksii jedhamuun akkasumas albuudonni kanneen akka adda addaatu jira viitaamin C fakkeenyaaf juusii keessa burtukaana keessa ni jira kanaafuu viitaaminoota salphatti argachuu dandeessa juusii irraa jechuudha juusiis yogguu dhuddan baay'isuun qabdan hanga garaan keessan fedhu ol dhuguun qabdan sababiin dhukkubbii garaa isin fida qaamni keessan inzaayimoota gargaraa qopheessu inzaayimoonni kunniin nyaata sanniin bulleessanii nyaata barbaadamatti yookaan gulukoositti dabarsuudhaaf yeroo isaa fedha akka daa'immanitti immoo yeroon sun hin dheerata dheerachuun sun dhukkubbii biraa isinitti fida kanaafuu xiqqeessanii nyaachuun gaariidha baay'ee yeroo baay'ee maatiin nyaata pirootiina qabu isiniif kennu kuni ijaarsa qaama keenyaatiif barbaachisoodha kanneen qulqullina isaa eeggate foon bilchaate akkasumas agarteen marqa wantoota adda addaa isinii kennuu danda'a daa'immaniif murteessaadha barbaachisaadha hangi isaa kan daa'immanii walgitu yoo ta'e barbaachisaa kana hin didina ijoollee yeroo baay'ee isin nyaata barbaachisoo kana diddanii nyaata inumaa faayidaa isaa irra miidhaa isaa caalu
filattan kuni ta'uun qabu ijoollee beektanii amma immoo maatii keessanis rakkisuun qabdan nyaatota mi'aawaadhaan nyaatota mi'aawaa irra nyaatota kanneentu faayidaa isiniif qabu keessattuu yogguu daa'imman marqa isin qopheessan bulluqa fooniin nyaata adda addaa isin tolchan kuduraa adda addaa muduraa adda addaa yoo isin tolchan ijoollee nyaadhaa faayidaan isaa baay'ee olaanaadha nyaata salphatti naannoo keenyatti argamu salphattis akkasuma fayya buleessummaan isaa eegamu waan ta'eef nyaanni kunniin murteessaa fi barbaachisaadha guddina keessaniif baay'ee barbaachisa guddinni sammuu keessanii kan nyaata irratti murtaa'udha nyaanni keessan qulqullina qabaateetiin akkasumas fayyummaan isaa eegameetiin nyaata madaalawaa hoo nyaattan barataa cimaa taatu barnootaan cimaa taatu biyya kana keessattis nama oomishu taatu gaheessa taatu ijoollee hooggantoota biyyaa ciccimoo taatu kanaafuu nyaata keessan bifa sirrii ta'een nyaata madaalawaa nyaata fayyummaa keenyaaf tajaajila keenya irraa akka fayyadamtan jedha. Ijoollee hayyee akkuma umuriin keessan garaagarummaa akkuma ta'e daa'imman umurii isaaniitiin nyaata isaanii daakuu irratti murteessaan inzaayimoota qophaa'u jira daa'immanii fi nyaanni kennamu nyaata madaalawaa nyaata hangaan daa'imman sanaan walgitu ta'uu qaba sanaa ol yoo kan nyaatan taate garaan keessan dhukkubuu danda'a dhukkubbiin garaa akkasumas dhangubaan jiraachuu danda'a mar'imaaniif garaachi daa'immanii beektanii nyaata salphatti daakanii bulleessuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a yeroo kana daa'imman hin huqqisu garaa baasaan jiraachuu danda'a yeroo kanatti yeroo baasaan jiraate dhangala'oo bakka buusuu qabdan haqqeenis yoo jiraate dhangala'oo bakka buusuu qabdan haga ogeessa bira geessanii yaalamtaniif jechuudha kanaafuu ijoollee nyaata madaalawaa nyaata fayyummaan isaa eeggate qulqullina qabu nyaachuun fayyummaa keessaniif ijaarsa qaama keessaniif akkasumas badhaadhina sammuu keessaniif murteessoodha. hayyee ijoollee waa'ee fayya buleessummaa keessaniif nyaanni murteessaadha gosoota nyaata gosa 6 akka jiru akkasumas nyaanni fayya buleessa ta'e ijaarsa qaama keessaniitiif bal'ina sammuu keessaniitiif akkasumas dagaagina keessaniif murteessaa ta'u isinitti kan hime ani Dr. Jamaal Argoo barri kun bara gammachuu bara badhaadhinaa kan itti cimtanii wajjattanii qorattanii qo'attanii barataa tokkoffaa ta'u kan itti taatan isiniif haa ta'u isin jaaladha nagaa naaf ta'a bara gaarii